Amanamummaa badi deebisuuf maal gochuu qabna? Akkam jirtu nagaa keessanii? Har'as mata duree baay'ee barsiisaaf barbaachisaa ta'e isiniif qabadhee dhufeen jira. Amanamummaa badi deebisuuf maal gochuu qabna jenneerra. Hiriyoota jaallan yookaan maatii keenya sababa balleessaa keenyaaf dhabuu dandeenya. Amantaa isaan nuuf qaban irrachuu danda'a. Bakka nuti keessa isaanii, onnee isaanii keessaa qabnu guutummaa guututti baduu danda'a. Amanamummaa namoota irraa dhabni. Yookaan sababa balleessaa keenyaaf amanamummaa namoonni dura nuuf qaban yoo irratti akkamitti bakkatti deebisuu dandeenyaan mata duree barumsa keenyaarraati. Namoonni yuutuubii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti akka dabalamtan isin yaadachiisa. Yaadaaf gaaffii qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Balleessitee yoo amantaa namoonni siif qaban irratti akkamitti amantaa sana deebiftee ijaaruu dandeessa? Tarii hiriyaa kee jaalalaa ta'uu danda'a yookaan maatii kee wajjin dhimma wal qabatu ta'uu danda'a. Gamanaanis haa ta'u gamasiin balleessaa kee irraa kan ka'e amantaa namoonni siif qaban yoo irratti amantaa sana akkamitti deebisuu dandeessa? Inni tokkoffaan balleessaa kee amantee fudhachuudha. Balleessitee badii kee amanuu diduu yookaan badii kee mormuun osoo hin beekin balleessaa lammaffaa balleessuudha. Erga balleessuu kee sirratti beekamee yookaan sirratti argamee booda isteeppii jalqabaa yookaan ulaagaan jalqabaa daftee balleessaa keessan amanuu danda'uu qabda. Namoonni tokko tokko gaarii goone jedhanii waan isaan irratti argame didanii mormu, hin kakatuu, sobaan dhugaa fakkeessu. Garuu namni tokko qabatamaan badii kee sirratti argeera yoo ta'e mormuu kee yookaan amanuu diduu kee akka badii lammataatti lakkaawwata malee dhuguma namni kun hin balleessine jedhee taasumaan amanu. Kanaaf badii keessan badiin sirreessuuf yaaluun barbaachisaa miti. Abshaala ta'utu isinirraa eegama. Erga badiin keessan takkicha isinirratti argamee booda wanta isin daftanii gochuu qabdan badii keessan san amanuudha. Kaayyoon kee amantaa namni tokko siif qabu bakka itti deebisu waan ta'eef sana immoo gochuu kan dandeessu namoota amanuu dhiisuudhaan miti. Isaan amanuudhaan malee fuulaa fuulatti ija isaaniin badii isaan sirratti argan haalaa hin fudhadhu jettee mormaa tasuma amantaa namni tokko sii qabu bakka itti deebisuu hin dandeessu. Shamara yoo taate bakka wayitti si argite si gaafachuu dandeessi. Bira qabdee eessa oolte siin jechuu dandeessi. Isheen si argitetti ati garuu gowwoomtee ofuma waan hin jirre jettee sobuuf yaalta. Inumaayyuu badii kee fudhachuun badii kee sababeessitee ishee amansiisuuf joortee jawaarta. Garuu isheen ija isheen si argitetti. Kanaaf si gaafachaa jirti. Abshaala ta'e badii kee badii biraan sirreessuuf hin yaaliin. Erga badiin kee sirratti argamee booda dhuguma amanamummaa namni tokko sii qabu deebiftee ijaaruun barbaadde yoo ta'e badii kee amanii fudhadhu. Amantaa namoonni sii qaban bakka itti deebisuu dhuguman barbaadde yoo ta'e amantaa kanaan dura badii kee irraa kan ka'e dhabde deebiftee sirreessuun barbaadde argachuun barbaadde yoo ta'e namoota amani. Baay'ee waan itti dogoggoruun qabu namni tokko dhufee yeroo waa si gaafatu yookaan waa dhageera yookaan waa argeera sana beekuu qabda. Hiriyaa shamaraati jaallattu lafumaa kaatee dhuftee eessa oolte siin hin jettu yookaan eenyu faana jira miti eenyu faana haasaa turte waan tokko yookaan bilbila kee ilaalan jettu. Filuu wayii qabdi, qabata wayii qabdi yookaan waa sirratti argiteetti yookaan waa'ee keef waa dhageessetti. Kanaaf gaafa namooti miira shakkiin sitti dhiyaatanii waa si gaafatan badii wayii qabda dhuguma taanaan dafiitii badii sana dhaabi. Keessumaa sirratti arganiiru yoo ta'e immoo muuxannooftee badii sana mormii. Waaqni yoo dhiifama kan namaaf godhu yoo balleesseeraa jedhanii dhiifama gaafatanidha. Hin balleessinee jettee ammati mormitutti nama hafuutii waaqni yoo dhiifama siin godhu balleessiteetta taanaan badii kee amantee fudhachuun amanamummaa kee badii deebisuudhaaf ulaagaa isa jalqabaati. Lammaffaan wanta ta'e hubachiisuuf yaaluudha. Yeroo tokko tokko balleessitee salphiftee mamaarree kun badii salphaadha jettee kan darbitu yoo ta'e namoonni badii ati hin balleessin iyyuu akka waan ati balleessitetti yaaduu danda'u. Ajennu guyyaa tokko utuutti teekistiin shamara biraa faana haasoftuu haadhimannaa kee yookaan hiriyyaan kee jaalalaa akka dubaraa si argitee ajennu. Isa booda bilbila sirkatti yommuu isheen argitu kun waan salphaadha bakka nama faana naasee dhiiseera yooti jettee dhiifte dhuguma si amanti jettee yaaddaa. Hin jedhamu kun hin yaadamus akkanuma immoo shamara yoo taate hiriyyaan kee dhiiraa guyyaa wayii dhiira biraa wajjin si argee eessa oolte yommuu inni siin jedhu noormaaliidha. Hiriyaa koo tokkoon dubbisee deebi'a yooti jette dhuguma waan inni si amanu sitti fakkaata. Wanta ta'e diteelii gadi fageenyaan tokko lama jettee hubachiisuu danda'uu qabda. Wanti sun badiidha yoo ta'e
kana kanadha jettee ibsa bal'aatti laattee akka isaan si hubatanitti afaan ittiin si hubachuu danda'anidha. Namootaaf ibsuun baay'ee murteessaadha. Balleessuu dandeessa. Garuu badii kee amantii fudhachuutti dabalee namoonni waan ati hin balleessin iyyuu balleessiteetta jedhanii akka isaan si yaanneef wanta gooti sirriitti namootaaf ibsuu qabda. Atamma dogoggortee shamara biraa haasofsiisaa jirta. Wanta biraatti hin darbine garuu callistee karaa chaatii haa ta'u wajjin haasaa jirta. Si'a tokkicha hiriyaatti jaallattu sana sirratti argitee ati salphiftee maayii nama faana haasaa jira noormaaliidha jettee yoo dhiifte isheen ganaa wanta kana caccaan waan shan ja'a yaaduu dandeessi. Sanarraa hariiroo darbe nama sana faana akka waan itti qabdutti, akka waan itti wajjin ciiftee beektutti, akka waan itti jireenya biraa laayifii biraa ishee faana qabdutti si yaaduu dandeessi. Nama waan taateef hiriyaan kee dhiiraas akkasuma. Ati dhiira biraa faana dhimma hojiif ta'uu danda'a I don't know. Keezii biraaf dhaquu dandeessa. Garuu salphiftee hojii fannaqe jettee gabaabsitee yoo dhiifte inni sammuunsaa sanarra dabarsee wanta biraatti si yaaduu danda'a. So hojiif dhatte dhuguma yoo ta'e maaliin hojichi? Hojii akkamiiti? Maaltu walitti sin fide? Gadi fageenyaan teessee isa hubachiisuu danda'uu qabda. Amma kana hin goonetti amantaa namootarraa argachuu hin dandeessu. Waan ati hin balleessin iyyuu akka waan ati balleessitetti waan si yaadaniif inumaa amantaa isaan siif qaban gadi irrachaa deema. Badaa deema jechuudha. So badii kee amantii fudhachuutti taansee isteeppii inni barbaachisaan wanta balleessite san namoota hubachiisudha. Yoo kun hin taane waan ati hin balleessin iyyuu akka waan ati balleessitetti yaadu. Badii xiqqoo waan sirratti argataniif qofa badii sana caalaa gurguddaa akka waan ati dugda isaanii duuba gootutti si yaaduu danda'u. Sadaffaan immoo dhiifama gaafachuudha. Wanta goote erga amantee badii kee amantii fudhachuutti taansitee erga wanta ta'e isaaniif himtee isaaniif ibsitee booda balleesseera dhiifama naa godhaa jettee dhiifama gaafachuun sirraa eegama. Kanan gootu yoo ta'e ammas rakkoodha. Amantaa si jalaa badi amantaa namoonni waa'ee keef qaban kan irratisan bakka itti deebisuu hin dandeessu jechuudha. Namni tokko dhiifama gaafachuun barbaadu. Anangas cimaadha jedhee yaadu. I don't know. Garuu namoota baay'eetti akka inni cimu anumtiyyuu jireenya koo keessatti argeera. Namoonni dhiifama gaafachuun barbaadan dhiifama nama gaafachuu akka miira gadaantummaatti namooti yaadan jiru. Sana miti balleessitetti yoo ta'e giiftii koo dhiifama naa godhi yoo jette maal rakkoo qaba? Keessumaa dhugumaan jaallachaa jirte yoo ta'e haadha manaa keeti yoo ta'e maaltu qaba dhiifama yoo gaafatte? Sun jabina malee dadhabina miti. Dhiifama naa godhi jettee dhiifama waan gaafatteef miirri gadaantummaa sitti dhaga'amuu hin qabu. Warreen hariiroo keessa jirtan gaa'ela keessa jirtan haafuutii nama karaarraa walitti buuteyyuu balleessaan kan keeti taanaan dhiifama naa godhi obboleessaa dhiifama naa godhi obboleettii yoo jette maal inni kun waan nama qaanfachiisu miti. So ilaalcha nuti dhiifama gaafachuuf dhiifama walii gochuu irratti qabnu asumaan utuu sirratti natti tola. Erga balleessite badiin kee sirratti argame badii kee amantii fudhatte badii kee sana namootaaf ibsitee booda dhiifama gaafachuu qabda. Balleesseera I'm sorry dhiifama naa godhaa dhuguma gaddeera kun badiidha si miidheera maaloo sin jaalladhaan dhiifama naa godhi jechuu qabda. Dhiifama gaafachuu jechuun akka ofirra dabarsa wayii deemtee kana balleesseera dhiifama beekaa jettee isa deemtu miti. Kun dhiifama gaafachuu natti hin fakkaatu. Inumaayyuu aarii namni tokko keessa sadii qabu akka itti dadammaqsuu wayiiti. Kan utuu hin taane keessa keetii dhuguma gadditeette yoo ta'e tasgabbooftee wanta goote ibsitee fi kun dhuguma badiidha. Utuu ana ta'es miiruma sitti dhaga'ame kanatu anatti dhaga'ama. Dhugaa qabdaati. An baay'ee si miidheera. Sitti balleesseera. Garuu badii koo kanaaf jedhee amantaa naaf qabdu dhabuu hin barbaadu. Si dhabuu hin barbaadu. Kanaaf adaraa garaa keerraa dhiifama naa godhi. Dhuguma gaddeera baradheera naaf dhiisi. Isa kana qofarra naa darbe kana booda ittiin deebi'u jechuu qabda. Namooti tokko nama ajaa'ibu. Kun wanta salphaadha. Hundumtiyyuu balleessa. Badii kooti miti. Kanaaf dhiifama ishee gaafadheera. Kana ol maal godha? Akkasin jedhamu sun dhiifama gaafachuu otoo hin taane I don't know lola jedhisa sana. Dhiifama akkasiin jiru. Badii guddaa balleessitee afaan tokkicha dhiifama naa godhi jettee sun dhiifama gaafachuu sitti fakkaata. Nama karaarraa utuu argin walitti buutee ceekoo wal dhooftee gateetti walitti buutee darbiteyyuu akkasitti dhiifama hin gaafatamu. Amanamummaa si daraa badi bakka itti deebisuuf yoo dhugumaa uwwisatee akkana gochuu qabda miti jechuudha. Inni afuraffaan immoo gochaan jaalala kee mul'isuu qabda. Akka jaallattu afaaniin itti himuu
dhiifama gaafachuun akkuma jirutti ta'ee jaalala keessan gochaan utubuu danda'u sirra jiraata. Kennaa kennuun ta'uu danda'a. Yeroo bal'aa fudhattee isaa wajjin yeroo gahaa dabarsuun ta'uu danda'a. Garuu sanaanis haa ta'u kanaan gochaan waan gochuu qabdu gootee jaalala isaaniif qabdu isaanitti mul'isuu danda'uu qabda. Badii keerraa kan ka'e amanamummaa sirraa dhabuu qofa osoo hin taane ergati kan hundumaa gootii booda fedhayyuu sirraa dhabuu danda'u. Amma dhiifama gaafatte badii kee amantee fudhatte badii kee ibsiteef jechuun guutummaa guututti namni sun amantaa kanaan dura ati irraa qabdu bakkatti sii deebisaa jechuu miti. Yeroo fudhata sana bakkatti deebisuuf warreen sun akkuma jiranitti ta'e namni sun bakka isaa duraatti deebi'uu dhiisuu danda'a. Yooma dhiifama sii godheyyuu amanamummaa isheen siif qabdu yookaan inni sii qabu akka duraa ta'uu dhiisuu danda'a. Sun bakkatti deebi'uudhaaf yeroo fudhata. Obsa si gaafata. Amma fakkeenyaaf haa jennu chiit gootee haa jennu. Ishee shamaraa jaalallee kee irratti yookaan haadha manaa kee irratti chiit gootee waan sila sitti hundumaa gootee dhuguma deeftee amanamummaa kanaan dura isheen sii qabdu argachuu waan dandeessu sitti fakkaata. Si faana wal bira ga'uu yookaan wal quunnamtii gochuu jibbuu dandeessi yeroof. Fedha sii qabdu guutummaa guututti dhabuu dandeessi. Gocha keerraa kan ka'e jechuudha. Bakka ishee obbooftee yaaduu danda'uu qabda. Atis utuusitee akkasuma goota waan ta'eef. Amantaa namni tokko nuu qabu yoo bade bakkatti deebisuudhaaf yeroo fudhata. Isa sana bakkatti deebisuu yoo barbaadde obsa qabaachuun utuma isaan sin uffanis jibbanii jaalalatti argisiisuun barbaachisaadha. Amantaa waggoota danoof ijaarte guyyaa tokkotti diiguu dandeessa. Garuu amantaa guyyaa tokkotti diigdisan guyyaa tokkotti bakkatti deebisuu hin dandeessu. Sana bakkatti deebisuuf waggoota baay'ee si fudhachuu danda'a. Yookaan immoo ji'oota baay'ee sitti fudhachuu danda'a. Amantaa waggootaaf ijaarte guyyaa tokkotti daqiiqaa muraasatti balleessuu dandeessa malee saffisa sanaan bakkatti deebisuu hin dandeessu. Sana amanuu danda'uu qabda. Nan jijjiirama jettee akkuma dhiifama gaafatte nama jijjiiramaa taatee argamutu sirraa eegama. Ka'umsi dogoggora keetii galgala ala turtee dhuguu ta'uu danda'a. For example akkuma fakkeenyaatti jechuudha. Baay'ee dhugdaa halkan dhiisifattee galte girooseera turte dhugdaa guyyaa tokko akka tasaa dogoggortee dhugaatii sanarraa kan ka'e machaa'uu keerraa kan ka'e ala bultee dubartii biraa wajjin jechuudha. Sun immoo sababa siin hiriyaa kee wajjin walitti buute yookaan haadha manaa kee wajjin walitti buute ta'uu danda'a. Akkuma duraam ala turtee dhugde yoo ta'e dhiisifattee dukkanaan galte yoo ta'e dhuguma akkas gochaa amanamummaa si duraa bade bakkatti deebisuu waan dandeessu sitti fakkaata. Sun tasumaa wanta yaadamu miti. Akkuma nan jijjiirama jettee dursitee afaaniin dubbattee dhiifama gaafatte wanta dursitee dubbatti san gochaan utubuu gochaan mirkaneessuu danda'utu sirraa eegama. Dura ka'umsi dogoggora keetii ala turtee galgalaan dhiisifattee dhuguu yoo ta'e amma guutummaa guututti ala turuu dhaabuu danda'uu qabdaa jechuudha. Ammati dhugdee akka guyyaa sanaa akka gaafa sanaa shamara biraafaan ala buluu dhiisuu dandeessa. Garuu haaluma turuu kee qofaan dhiisifattee galuu kee qofaan akkasitti akka isheen si yaaddu akkasitti akka isheen si shakkitu gochuu danda'a jechuudha. Barfattee dhiisifattee galuun kee qofti. Isheen shamaraasaa jennu kanaan dura guyyaa tokko akka tasaa dhiira biraa wajjin utuu isheen jirtu jaalalli ishee yookaan abbaa manaa ishee argeera. Sun badii akka ta'e amantee fudhattee kana booda bakka ati hin beekne tasumaan naqu jettee waadaa galtee dhiifama gaafatteetti. Garuu guyyaa tokko hojiif haa ta'u waan biraadhaaf dhiira birayyuu dhaquu dhiise. Hiriyyaa kee shamaraa afaan utuu san beeksisin utuu dhaqxee manatti galee si dhabee maal akka inni shakku beektaa? Jalqabarratti sammuu isaa keessa yaadni dhufu maal akka ta'e beektaa? Badii kee jalqabaati. Namoonni si'a tokkicha badii sirratti argannaan ati badii sana iyyuu gochuu dhiisi. Guyyaa biraa dafee sammuu isaanii keessa kan dhufu badii kee jalqabaati. Kanaafan siin jedhe ati girooseera dhaqu haa ta'u dhugaatii dhuguu dhiisifattee ala turtee galuu haa ta'u ka'umsi badii kee jalqabaa. Amma garuu badii sana balleessuu yoo dhiisi bakka biraayyuu torii gali garuu gocha kee sana hin jijjiirre taanaan namoota sana sammuu isaanii keessa yeroo hundumaa kan dhufu akka waan ati gocha duraa gochaa jirtu yookaan badii duraa balleessaa jirtutti. Akkanatti utuu isaan yaadanii immoo amantaa si duraa bade deebiftee argachuu hin dandeessu. Kanaaf akkuma jette akkuma waadaa galte akkuma dhiifama gaafatte nama jijjiiramaan ta'a jettee jijjiiramtee argamuun barbaachisaadha.
Tasumaa wanta godhu jette gochuu qabdu. Amantaa isaan kanaan dura siif dhaban ammayyuu bakka itti hin deebine waan ta'eef amantaa sana argachuun barbaadde yoo ta'e wanta kanaan dura amantaa sana akka ati dhabdu si godhe dhaabuu danda'uu qabdaa jechuudha. Gocha sana guutummaa guututti dhiisuu qabdaa jechuudha. Inni shanaffaaf inni xumuraa wanta gootu hundumaa ifa gochuu qabda. Kana kan gootu itti yaaddee ta'uu qaba. Amma fakkeenyaaf kanaan dura bakka inni hin beekne dhaquu kee irraa kan ka'e amantaan inni siif qabu irrateera ta'uu danda'a. Amantaa sana bakkatti deebisuudha kaayyoon kee yoo ta'e utuu inni sin gaafatin iyyuu bakka akkasiin dhaqa jettee itti himuu qabda. Ati inni dhiiraas akkasuma kanaan dura utuuti shamara biraa chaatiin haasofsiiftuu yoo isheen si argite amma maal gochuu qabda? Utuu isheen sin gaafatin bilbila kee banaa dhiiftee deemuu qabda. Akka isheen bantee ilaaltuuf jechuudha. Namoonni yoo gochaan akkasitti amanamummaa kee mirkaneessaa fi deemte amanamummaa sirraa dhaban deebisanii siif kennuu danda'u. Kanaan dura badii kee irraa kan ka'e amanamummaa nama tokko siif qabu dhabdeetta yoo ta'e sana booda waan ati gochuu qabdu inni barbaachisaan kan biraan ifa ta'uudha. Kallattii kamiin iyyuu haa ta'u jireenya kee keessatti wanta gootu hundumaa ifa gochuu qabda. Itti yaaddee jechuudha. Waan isaan sin gaafanne iyyuu itti yaaddee itti himuu qabda. Wanta keessa isaaniiti isaan quuqu gaaffii isaaniitti ta'u yoo jiraate ifa ta'anii akka isaan si gaafataniif haala mijeessuufii qabda. Itti yaaddee waan si dhibbisu yoo jiraate na gaafadhu jechuu qabda. Utuu isaan sin gaafatin iyyuu akka isaan si gaafatan gochuu akka isaan si gaafataniif haala mijeessuufii isaan kakaasuu qabdaa jechuudha. Yoo akkas goote amantaa isaan si qaban bakkatti deebisuu dandeessa. Bakka deemuuf yaadde dursiteetti immoo yoo inni bilbila daftee bilbila jalaa kaaftee bakka akkasiin jira nama akkasii faana jechuu ifa ta'u bakka deemtan wal beeksisuu waliif baruu waliin dubbachuu open ta'u fedhii taatanii yaada qabdan waliif ibsuun amantaa isin kanaan dura walirraa dhabdan akka waliif deebiftanii akka walirraa argattaniif isin barbaachisaa jechuudha. Viidiyoo keenya irraas guddaa akka barattan homaa tokko shakku. Ani obboleessa keessan abdii taamaniin ture. Namoonni sabiskiraayib gootanii maatii keenyatti hin dabalamne yoo jiraattan ammuma sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Guyyaa gara guyyaatti viidiyoowwan akkas barsiisoo ta'an mata duree garaa garaa irratti hojjennee isin biraan keenya. Viidiyoon kun namoota barsiisa yoo jettan sheer gochuun akkasuma yaadaaf gaaffii qabdan yaada rakkoo isinitti ta'e kamiyyuu koomenti irratti nuuf barreessaa. Bakka jirtan maratti fayyaa guutuu naaf qabadhaa.